تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم أكم جرت جولي فياك السني إجولي kun qophii addaa kabaja ayyaana Idil Fitrii yookaan immoo sooma hiikaa kan bara 2016 sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessineedha. Egaa ijoollee amma eessa jirtu jechuun hin barbaachisu bakka jirru ni ilaaltu kunoo magaalaa Shaashamannee seensarra jirra. Egaa qophii keenya har'aatiin gaa qophii addaati kan isiniif dhiyeessinu kanas magaalaa keessa deddeemuudhaan gaafilee adda addaa ijoollee fi maatii ijoolleetis ni gaafanna. Gaafin gaafannu maal akka ta'e egaa amma isinitti himu ijoollee lakki maal gaafattu kan jedhuuf immoo waan gaafanneef isinis deebii dhiyeessuudhaan deebii isaa isiniin jenna ayyaanicha ayyaana gaarii isiniin jenna garuma gaafii keenya deemna kottaa nu faana ijoollee tole isinis gaafichaaf deebii isaa yaala ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gari. Tole, wala barrume. Yoonas jedhama. Biniyaam Tasfaayee Baqqalaa. Weellisaa Dabalaa Dibaabaan jedhama. Saifuddin Badiisooti. Taarikuu Habiibaa Abdallaa. Maammoo Gabii Shumii. Fayyisaa Annootaa jedhama. Annootaan ka Caakkisooti. Caakkisoo ka Alamooti. Alamuu ka Nyaammaati. Nyaammaan ka Shufeeti. Shufee ka Katamaati. Katamaan ka Jilooti. Jiloo ka Gujiiti. Guji ka Bushaashiiti. Bushaash ka Xeemiiti. Xeem ka Nugusiiti. Nugus ka Madariiti. Madar ka Jabbiin Bilbilaan Burraattu. Ka Jaartiin Bordoon namattu taaltuuti. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم Tole ijoollee akkuma reefi isiniin jedhe seensarratti jechuudha kun ammoo gara gaafii kiyyattiin seenaa akkamitti deebisaa maal jedha ka jedhu mooyyuu isiniif dhiyeessa turtii gaarii killeen lama bishaan lagaatiin daqiiqaa 5 keessatti yoo bilchaate killeen 4 bishaan haayilaandiitiin daqiiqaa meeqa keessatti bilchaachuu danda'a? Kabbaani dubbii. Gaafii kana dhageellee beeku dubbadheellee beeku. Lama killee lama bishaan lagaatiin. Eeshi bishaan lagaatiin. Daqiiqaa 2 keessatti yoo bilchaatte. Eeshi. Killeen 4 immoo bishaan haayilaandiitiin daqiiqaa meeqa keessatti bilchaachuu dandeetti? Daqiiqaa 4 keessa bilchaachuu danda'a. Dhugaa. Maal hin jee bilchaatu jetteeti? Maaliif mee? Maaliif? Isaa waan hin baaneef affanameeti kan bilchaatu. Ukkaamameeti. Kanaafuu Killeenuyyuu jalqabumaayyuu bishaan lagaatiin bilchaachuu hin dandeessu jedhaan. Bishaan ho'aadhaan malee. Bishaan haayilaandiitiin malee bishaan lagaatiin bilchaachuu hin dandeessu. Lakki. Bishaan haayilaandiitiin. Irra naaf darbita. Daqiiquma 5. Akkamitti? Bishaan haayilaandiitis bishaan lagaatis tokkuma waan ta'eef daqiiquma 5 keessatti bilchaatte. Daqiiqaa 3. Maaliif akkas jette? Daqiiqaa 3. Wanti akkas jedhee akkuma bilchaatu argeeti kaafame. Dhugaa jedhi. Ijaalte. Ajaa'iba rabbiiti daqiiqaa 3 keessatti. Ijoollee dhugaa rooba baay'een jaaladha. Dur maal jedhu abboonni kenna rooba keessa deemu maal nama godheedha. Maarree gabaabduudhaa mitiira akkuma argitan. Mee akkuma xiqqoon isa caalaami dheerachuun barbaadaa ta'umi na dheeressaa laata. Kanaaf ijoollee gaafan argu waan jaaladhuuf roobnis rooboomaa miti dheetumaan keessuma
Kun gaggaafachaan jira. Nu faana tura. Siinqee ni beektaa miti? namni Mee hororoo? hororoo Mee garaagarummaa siinqee fi hororoo naa ibsi. hororoo itti kana yaadadhu siinqeen akka aadaa keenyaatti baay'ee kabajaa qabdi. Dubartiin takka yoo karaa baatee lollillee jiraate yoo namni wadhabe ulee siinqee qabatanii itti baban aadaa duriitiin. Abba hawwatiin ta'an aadaa qabattee yoo baate namni tokkollee kan wallolillee isiin amsoolaa anxalaa fi yoo walitti hidhanii deeman namni tokkollee woo mansaadhallee hin dhaabata. Namni yoo barbaade Sitti fakkaatame siinqee sana. siinqee akkanatti qabatan oo baay'ee ililfataa deeman Eenyutu qaba? aadaati qaba. Siinqee qofa. Aadaa siinqeetti qabatan. Yoomirraa qabachuu eegalte mee dubartiin? Bara san hin beeku. Tole ijoollee siinqee eenyutu qabataa kan jedhuuf immoo booddee irratti ibsa isinii kenna. Hororoo. Hororoo yaada. Yaada. Akkam beekutti ani garuu iyyuu haadha siinqeetitu qabata. Hororoo kana dandee. Siinqee haadha siinqee qabataa dubartiidha. Hororoo immoo yaa'u abbaa gadaa yookiin dhiira qabataa jechuudha. San qofaa miti kan barbaade. Siinqee haadha siinqee qofaa miti ka qabattu. Haadha siinqee taateef qofaa miti. Yoomirraa dubartiin qabachuu eegalte. Dubartiin erga mirgi ishee kabajamuu jalqabeeti curquunsarraa erga haftee booda siinqee yommuu baatu araara jechuudha. Araara bu'aa. Akkasumatti fakkaate garuu garuu baadde. Cinama deddeemaa jirta. Bakka na gargaaritti aree. Siinqeen. Eenyu qabata? Eenyu abbaa gadaa. Siinqee moo? Haadha siinqeen. Hororoo eenyu qabata? Hororoo eenyu qabata? Abbaa siinqeen. Egaa siinqee eenyutu qabata jennaani? Maal jette? Eenyu qabata? Abbaa gadaa. Lakki ijoollee. Egaa qophii sirna gadaati irratti qophiilee hedduu mata duree hedduu barachaa jirtanii miti. Hagam ijoolleen hubatan kan jedhu gaafachuudhaaf kan gaafachaatiin jiru. Booddee irratti immoo deebisaa isinitti hima. Turtii gaarii. Abbootii keenya. Siinqee moo? Barnoota gadaan barattu moo hin baratta? Hin baranne. Tole siinqee eenyutu qabata? Abbootii gadaati? Waa. Yaali sirritti. Hororoo eenyu qabata? Abbaa gadaati. Hororoo moo? Lamaanuu abbaan gadaa siinqeellee hororollee hin qabataare? Hororoon naa galaan jiru. Dhugaa jedhu. Siinqeen sii galeera? Eenyu qabata naan jette? Abbootii aadaatii jedhe. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Tole ijoollee yeroo baay'ee egaa Oromoon ijoollee lakkoofsa yeroo barsiisu bifa taphaatiin tokko maalii takkeen takkittumaa jedheetumaan taphachiisaa miti. Si gaafadha kaarra. Tokko maali? Tokkoon takkitti. Lama hoo? Lama sadii isaayyaati. Lama. Ammaanuu jalqabe sodaadhu nama. Sodaa miti. Tole tokko maali? Tokkoon takkitti. Lama hoo? Lama mucaa isaayyaa. Sadi hoo? Sadiin susuma. Dhala. Isa ka deebiitti ni mina. Ay waan hin beekne tokko. Sirriidha gaafate. Sirrii miti. Kan inni jedhee sirraa miti. Sirrii miti. Tole. An namatti nama fadhiyoo kan akkana godhu. Namatti nama fadhna. Nama qayyara. Lakkin jijjiirru. Jijjiirru. Yaaliitti booddee Amma fakkeenyatti waan beeku tokko deebisuu danda'a miti. Shani maal? Shanan qubaa Faransaay. Shanan quba. Egaa ijoollee qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Idil Fitrii sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessinedha. Egaa gaafichi akkuma argitan gaa deebiinis akkasuma jaabira geenya. Jaan jabbii qarataati. Dhiisaagaa. Maa deebisuu qabani bari? Waan hin beekne deebisuu qabani. Tole amma shanan biraa deebinuuti. Shanan quba harkaatii miti.
Mee shanan quba harkaa kana maqaa isaanii tokko tokko natti himi. Eenyutu natti himi? Natti himi. Tole. Tokko maal? Takkeen takkatti hima. Lama maal? Lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Yaa Rabbi nyaara natti guuraa jiran. Sadi maal? Maan jettee? Yoo? Sadiin susummanii lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Afuroo? Arfan muchiinsaayyaa sadiin susummaayyaa lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Ajaa'ibaa duubaa gara fuulduraa dhufu jira. Qubbiin harkaa arfan muchiinsaawwa sadiin susummanii lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Ajaa'iba Rabbiiti meeqarra geenye? Shanoo? Shanan qubbii harkaati. Shanan qubbiin harkaa. Jahahoo? Jahan jabbii qaraxaa. Shanan qubbiin harkaa. Arfan muchiinsaawwa sadiin susummanii lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Ajaa'iba meeqarra geenye gamanaan? Torbaa miti? Waan deebisisinitti fakkaata? Torbaa. Torban naannoo sanbataa jahan jabbii qaraxaa. Shanan qubbiin harkaa. Arfan muchiinsaawwa sadiin susummanii lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Ijoollee saddeetitti fufu. Qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Idil Fixrii kan bara 2016 sababeeffachuudhaan qophii simbiraan gaatiin jirru amma 8 irra geenye ni deebisaa laata. Faana tura. Saddeetoo. 8 dhala leencaa. Torban naannoo sanbataa. Jahan jabbii qaraxa. Shanan qubbiin harkaa. Arfan muchiinsaawwa sadiin susummanii lamaan mucharee takkeen takkatti hima. Anka jedhu garuu qophichi bashannana. Tarii yaada doo beekta ani gaafa ati qophii kanarratti qophii bashannanaa kana gaafa ati keessattuu magaalaa Shaashamanneetti dhuftee gaafa ati qophii kana fakkaatu yoo ati hojjettu hedduu natti tole. Tarii Oromoon aadaa safuu seenaa duudhaa qaba. Gaafa waa gaafattu eenyutu Oromoodha? Maalidha wanni gaafachaa jiru? Dhaloota turraa barata. Aadaadha. Keessattuu aadaa guddisuu keessatti uummanni Oromoo gahee guddaa qaba. Kanaaf na aarsite malee qophii keetitti aareen miti. Lakki anis bifa kanaan na aarsiteetumaan na irraanfachiisuuf sagalirra geenye naa deebis booddeetti fufna. Ajaa'iba! Mee maal naan jette? Sagali. Saddeetii miti? Si hordofaa jiran jechuudha sagaloo. Jechuudha. Sagali yaa'iin Boorana, 8 dhala leencaa, torban naannoo sanbataa. Jahan jabbii qaraxa. Arfan muchiinsaawwa sadiin shanan qubbii harkaa. Arfan muchiinsaawwa sadiin susummanii lamaan mucharee takkan takkatti masiin jedha. Ajaa'ibaa kurnanoo. Kurnan boolla saddeetaa. Takkeen takkittuma. Lama hoo? Lamaan mucharee. Sadi hoo? Sadeen susummanii. Afuroo? Arfan muchasaawwa. Shanoo? Shanan qubbiin harkaati. Jaha gaafannu ijoollee. Jaahoo? Jahan jabbii qaraxa. Torba hoo? Torban naannoo sanbataa. Saddeetoo? Saddeettan dhala leencati. Sagaloo? Salgan yaa'ii Booranaa. Kurnan boolla sadii. Tokko maal? Takkeen takkittumaa. Lama hoo? Lamaan mucharee. Sadi? Sadii susummanii. Afur? Afran mucha sha'aa. Waan jettu shan? Shanan quba harkaa. Jaho? Jahan jabbii qaraxaa. Torbarra geenya? Torban naannoo sanbataa. Saddeet? Saddeettan dhala leencaa. Sagaloo? Sagal yaa'ii Booranaa. Kurnan? Kurnan boolla saddeetaa. Ajaa'iba! Tokkeen maal? Takkatti. Lama hoo? Lama mucharee. Sadi hoo? Sadi susumma yaati. Afuroo? Arfan muchisa yaati. Shanoo? Shanan qubbiin harkaati. Jaha hoo? Jahan jabbii qaraxaati. Torba hoo? Torban naannoo sanbataati. Ajaa'iba! Mee xiqqoo haaseetiin akka inni dogoggoruun barbaada. Jaha jabbii qaraxaadhaan jette? Torba hoo? Torban naannoo sanbataati. Saddeetoo? Saddeet dhala leencaa. Sagaloo? Sagal yaa'ii Booranaa. Kudhan hoo? Kan boolla sadii gaati. Ajaa'iba Rabbiiti ijoollee baay'ee namatti tola. Sirriitti deebisee jira. Egaa qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Idil Fixrii sababeeffachuudhaan qophii simbiraan gaatiin jirrudha. Amma ammoo iddoo biraa deemnee nama biraa gaafanna. Galatoo. Tokko maali? Tokkeen takkitti. Ayyee lama hoo? Lamaan muchareeti.
Sadii hoo. Sadii sussuuma nyaati. Afur hoo. Afur mucha sayyaati. Shan hoo. Shanan qubbiin harkaati. Ja'a hoo. Jaan jabbii garaxaati. Torba hoo. Torban naannoo sanbataati. Saddeet hoo. Saddeet dhala leencaati. Sagal hoo. Sagal boolloo saddiiqaati. Sagal moo. Sagal yaa'ii booranaati. Kudhan hoo. Kudhan boolloo saddiiqaati. Ajaa'iba rabbiiti baay'ee gaariidha. Maqaa qubbeen keenyaa kan shananii tokko tokko natti himime. Hin irraanfanne gaaficha waan irraanfadhe seeteetumaan ajajjetteeti natti deebitaa miti. Adaa du'aatiin irraanfattu akkan irraanfanne sin beeka. Ani garuu maqaa isaanii takka takkaan hin beeku. Inni kun qubaa budduu jenna. Ajaa'iba sirriidha. Yaali Maaluma sitti fakkaata? Ay bakka quba afran keessaa inni kun kiyyaa miti ta'uu danda'a. Anu quba budduu fi quba ishee xinnaa tanan beeka malee. Tana hoo yeroo baay'eetti fayyadamuutti. Maaliif Kun fayyadamu? quba qubeellati. Amma reefu naaf fidaa jirti Ilaalamaatu jechuudha. sitti mufachuuf deemti. Mufachuuf deemti. Deeffadhu gama kan kee godhadhu. Quba guddaa. Quba guddaa moo maqaa biraa? Isa sitti moo? Quba abbudduu? Abbudduu. Garuu Ingiliffaan. Tola haa ta'u quba guddaa haa ta'u tola. Toni quba qubeellaa jedhamti. Ayyee. Toni immoo quba diqqee jedhamti. Tola Of baay'ee diqqeedha. gaariidha. Anka jedhu quba shanan kan kee kana maqaa isaanii beekta? Mee natti himi. Kanarraa eegallu? Moo kan kee natti agarsiisi fida nafsii qaba. Anas sii qaba natti agarsiisi. Maal jedhaa? Quba kan kee maqaa isaanii. Sheewni kuni quba abbuudduuti miti? Kunoo maal jedhama? Abbuuddicha. Sagalan yaa'ii booranaa kan jedhaman eenyu fa'a? Tokko sitti himaa achi booddee yaalime. Abbaa heeraa. Abbaa seeraa. Abbaa seeraa tole. Abbaa bokkuu. Abbaa heeraa, abbaa seeraa, abbaa langaa, abbaa bokkuu, abbaa duulaa, abbaa sa'aa, abbaa tikaa, abbaa duulaa fa'a. Tole egaa ijoollee tokkeen takkittumaa gaafa barattanii maaliif jedhamee jettaniitiin sirriitti hubachaatiin barachuun barbaachisaadha. Abbaa heeraa. Roobni roobu jira ijoollee akkatti namatti tolu. Isiniif jecha kun asuma keessa dhadhaabbanneetuma sitti toleemi? Nama guddisaadhaanii guddachuuf hin deemu. Dalgatti moolitti naani jetture. Tole. Abbaa heeraa sitti bee? Abbaa heeraati. Abbaa seeraa? Itti dabale? Seera tumtuu seera hiiktuun as keessa ilaale. Abbaa heeraa. Abbaa heeraa jiraannaan eenyutu itti fufu? Abbaan seeraa itti fufaa. Baay'ee. Tole. Abbaa seeraa. Abbaa murtii. Abbaa langaa goone. Abbaa langaa. Tole. Waan hibboo maal beektame? Waan hibboo maal beektaa Oromoon aadaa safuu seenaa duudhaa akkuma qabu waarii gaafa waarii taphoota taphatan jira. Taphoota taphatamu keessaa hibboon isa tokko. Kanaaf waan hibboo ijoollummaa kiyyarraa kaasee hibboo gosa baay'ee beekuu baadhus mana keessatti akka hibboon waari'amu bareecheen beeka. Ajaa'iba amma si gaafadha kaa. Gaafataan yeroo hibboo jedhu deebisaan maal jedhee deebisa? Hibbakkaa jedhaan. Hayyee hibboo. Laalina kaasinna jalaa. Hibboo. Jiraan du'aa dhalee du'aan fayyaa dhalee. Qoradhu soqodhu naa deebisa. Hin soqadhaa hin qoradhaa siin jedheera. Qoradhu soqadhu. Wayi indi deanoo. Hindinne. Killeedha. Killee fi lokkoodha jechuudha. Ni kennitaniif isin maal taatu? Tole kaa. Nan soqadhaa nan qoradhaa. Soqadhu qoradhu. Deebiin isaa daaradha. Hin Jiraan arganne. du'aa dhalee.
Waaqa irratti moo lafa irratti nyaatamaa dhugamaa nama irratti moo muka irratti fayyaddan qorattu. Irra ga'uu dandeessa. Jiraan du'aa dhalee du'aan fayyaa dhaleedha. Daaraan akkamitti fayyaa dhalee? Biyya si kenna bakka hin beekne. Killee eenyuun nuu kenna? Maaltu dhala? Lukkuudha. Kanaafuu lukkuu fi hanqaaquudha. Lukkuu fi hanqaaquudha. Amma si dhufee miti eegasitti beeku. Dura jalaa babbadde amma immoo yoo waa itti himnaanin dhaan jedha. Qoradhaa soqadhaa. Yoomiin si dhooggaani qoradhu soqadhu. Amma duddana qabaa dhuftee. Ishiin ayyaala. Jiraani. Jiraan du'aa dhale du'aan immoo fayyaa dhale. Jiraan du'aa dhale kan jennuun kuni lukkuun killee buuste. Du'aa sun immoo fayyaa dhale kan jennuun killee san keessa cucutii yoo ba'eedha na fakkaata. Jiraan du'aa baataa du'aan fayyaa baata. Ajaa'iba! Kana jechuun fardaa fi kooraadha. Kooraa fi nama jechuudha. Ajaa'iba! Galatoo! Ila jiraan du'aa baata. Du'aan immoo fayyaa baata. Wanti jiraan du'aa baatu kun du'aan immoo fayyaa baatu kun maalidha inni? Yaali magaati yaaltu immoo ijoollee wajjin haasaa. Yaali sirriitti. Egaa ijoollee qophiin hordofaatiin jirtan qophii addaa kabaja ayyaana Eid al-Fixrii sababeeffachuudhaan qophii simbiraan ga'aatiin jirrudha. Yaalaa jira hin deebisamu hin deebisu laata. Ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Argatte? Waa baay'ee naa seenan ijoollee wajjin. Argachuu hin dandeenye. Dhugaa. Du'aan jiraa baata. Du'aan jiraa baata. Jiraan du'aa baata. Du'aan fayyaa baata. Laalu anuma akkas kana nyaata mana wayyaa. Inumaa uhii muttiin jira. Kuni meeshaa waraanaa yookiin rasaasa yookiin qawwee irraa naftu. Bira deddeebiin sitti beeku. Fakkeenyaaf Oromoon kabaja guddaa qabaa fi yeroo gaddaatis yeroo gammachuutis itti fayyadamu. Ni faayu. Oh. Nani himedha. Nimne lubbu qabeeyyiin jettee. Lubbu qabeeyyiin. Kanaaf jiraan du'aa baata du'aan fayyaa baata. Hanqana deebisaa barri sitti mee? Beellada keessa barbaadu. Tole barbaada. Farda. Tole tokko. Gaangee. Farda argatte. Farda. Gaangees ta'uu dandeetti. Waa sadii deebiin isaa. Jiraan du'aa baata. Du'aan fayyaa baataan siin jedhe. Harreedha tokko. Bifa kanaan deebisaa ifatti akka deemuufi. Jalaawattee ulfaate ijoollee. Ila jiraan du'aa baata du'aan fayyaa baata. Yaadadha. Amma mufachuuf hin deema kaan. Kareefi san sitti mee nan qoradha nan soqadha jetteetiin barbaadde amma immooyyuu yaadadha yoo jettu immoo ani mufadhure maal jechuudha. Mufadhee dhugaa mufachuutti hin jiraan. Ishii nan qoradha nan soqadha. Akkas jedhama. Nan qoradha nan soqadha gaafate jettu immooyyuu kun amma fuulli na ifaa jira dhugaa. Haa qoratu soqatu miti na ijoollee tole qoradhu soqadhu. Ala galamoo mana galamoo nyaatamaa hin dhugamaa qabdaa qabdu yana. Ala gala. Lakki mana gala. Nyaata. Ni nyaata. Garuu nyaatamu. Mana gala. Mana gala dhugaa. Waaqa irratti miti lafuma irratti.
gaafa gaddaa maamonni akkasumas Guyyaa cidhaati. Guyyaa cidhaa idaayitti qaba ol fuudhanii deeman. maali ree wannichi تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ayyaana Idul Fitri waggaa 1445dhaan ummata Oromoo fi keessattuu ummata Musliima ta'an hunduma kaabaa kibba jiranii hunda isaanii fi keessattuu qophii ijoollee irratti ijoollee mana ta'anii nu dhagaan hundumaanuu baga geettanii baga ittiin sin ga'ee jedheera asumaan adaadoo si arguu kootiif hedduu natti toleera TVdhaan si daawwadhaadha yoon argu hedduu natti gammachuun natti dhagaameera baay'ee galatoomii siin jedheera galatoomii dhugaa hayyee egaa weellisaa bira dhaabbatanii ka sirban dheebotanii mitire Sirba kiyya keessaa taliila kan jedhu sirba tokko sin affeera. Taliila bishaan bokkaa afraasaa waraabaniin boorofne dhugee hara galfadhu shambaa godhi shurrubbaa gadhiisi mudhiin natti maramii hirreena boraafadhu cufattee seentee onnee namuu funsaa qubanii cufattee seentee onnee namuu funsaa qubanii jaalatan gitaa akka waliitti morka jaatanii waliin kuufne mormattani dheesi kudhaama hiikkatte narraa akkan buune tolola martuu margaleensa damma gulgulaa gaaguura keessa hammadhu qabaa na jabeessi dhimiree dhungoo namacheessa akkanatti itti fufa jechuudha. Dhugaa haalaan namatti tola. Egaa ijoollee qophiin isin hordofaatiin jirtan qophii addaa kabaja ayyaana Idul Fitrii sababeeffachuudhaan qophii isin biraan gahaatiin jirrudha. Ittiin bohaartanii jirtanii miti baay'ee gaariidha. Reediyoo magaala haruutaa yaadinii yaadni nama kutaa reediyoo abbuure hubadhu reediyoo nu'ii mata bannaa reediyoo miirqaanya gubadhu reediyoo maqaan teephii bada sadee kaaruu seentii kabiraa illee kabiraatti nu dabalu anaamiti ayyatu hodhaa gilgilii Ameerikaa keessa si qabee idilii. Tole ijoollee kan hordofaatiin turtan qophii addaa kabaja ayyaana Idul Fitrii yookaan sooma hiikaa sababeeffachuudhaan qophii isin biraan gahaatiin turreedha. Amma immoo deemnee ijoollee biraa gaafannaa ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Tole egaa ijoollee qophiin hanga ammaa isiniif dhiyeessine maal fakkaata ture? Isinitti tole? Baay'ee gaariidha. Egaa akkaataa itti deebiitti laatan argitanii jirtanii miti? Baay'ee gaariidha. Kadhabees jira, kan argatees jira, kadhabeen immoo lakki deebiin isaa kana jechaatiin maatii keessanitti himaa turtanii miti? Isinis dhabaa argachaa akka turtan abdii qabna. Egaa qophichi isin barsiisuuf akkasumas isin bohaarsuudhaaf qophichi kan qophaa'ee fi mee gaafilee gaafadhee si yaadachiise deebii isaatis isinitti hime qophii keenya goolabna. Gaafichi maal ture? Tokkoffaa killee 2 bishaan lagaatiin daqiiqaa 5 keessatti yoo bilchaatte killeen 4 hoo bishaan haayilaandiitiin daqiiqaa meeqa keessatti bilchaachuu danda'a jedheetiin gaafadhe. Egaa ijoollee bishaan haayilaandiitis ta'ee kan lagaatis ta'ee tokkuma miti daqiiqaa 5 keessatti bilchaachuu danda'a namoonni jedhaniitiin deebisan argatanii jiran. Akkam namatti tola. Egaa ijoollee magaalaa keessa dhaabbanneet egaa hojii kana hojjechaa kan jirru kun asirraan kun immoo asiin deddeemaa jira. Miti toletti fufna. Inni lammaffaa immoo garaagarummaa fi tokkummaa siinqee fi hororoo natti himaan jedheen. Akkatti deebisan argitanii jirtanii miti? Baay'ee gaariidha. Egaa garaagarummaa fi tokkummaa isaanii isinitti hima. Tokkummaan isaanii siinqeenis hororoonis lamaanuu muka harooressarra tolfamu. Argattanii? Baay'ee gaariidha. Maal jenne? Tokkummaan isaanii maal jenne ijoollee? Lamaanuu muka kamitirraa tolfamu? Muka harooressarra. Garaagarummaan isaanii hoo?
Siinqeen dubartii heerumteetu qabata. Yoom qabatti? Yeroo heerumtee manaa baatu idaayyummaa isheetii fi siinqee kana qabattee baati. Ka ittiin mirga ofii kabachiifattu, ka ittiin deega dhooggitu, ka ittiin lola dhooggitu, ka ittiin mirga deettu ittiin eegsiftudha. Siinqeen jechuudha. Kororoon mooyyuu nama fuudhetu qabata. Deebisaa sirriitti deebistanii ijoollee deebistaniifis baay'ee gaariidha. Ijoollee deebisaa wallaaltaniifis immooyyuu amma deebisaanii argattu jechuudha. Gara gaafii keenya isa sadaffatti dabarraa ijoollee. Maal jenneen ijoollee? Tokko maali? Takkeen takkittumaa, lama hoo, lamaan mucha re'ee, sadi hoo, sadiin sussumanii, afuroo, afran mucha sawwaa, shanoo, shanan quba harkaa, jahoo, jahan jabbii qaraxaa, torban naannoo sanbataa, saddeet dhala leencaa, saglan yaa'ii booranaa, kurnan boolloo saddeeqaa jedhanii naa deebisanii sirrii turan. Garuu gaafiin kiyya maalirratti xiyyeeffata? Shanan quba harkaa sun maqaan isaanii maal faa jedhamu jedheenii miti namoonni argatan jiru. Mee isinitti hima. Tokko egaa iddoo adda addaatti maqaa adda addaa qabaachuu danda'a. Kama beekuun waanuma dhaga'eef waanuma dubbiseerraa isinitti hima. Quba kun maal jedhama? Quba abbudduu. Ka itti aanu eelamtuu yookaan akeektuu. Inni sadaffaan quba guddaa yookaan quba dheeraa. Inni tun immoo ijoollee quba qubeelaa. Ishee xiqqoon quba xinnoo yookaan immoo iddoo biraatitti maqaa biraa qabaachuu danda'a. Kanan barbaade shanan quba harkaa ka jedhu sanirratti kan saglan yaa'ii booranaatis gaafadheen ture. Saglan yaa'ii booranaa kan jedhaman eenyu fa'aa jedheen gaafadhe ijoollee. Akkatti deebisan argitanii jirtanii miti. Sinoo beektu laata? Ni beektu? Tole warreen hin beekneef saglan yaa'ii booranaa kan jedhaman tokko abbaa heeraa, lama abbaa seeraa, sadi abbaa langee, afur abbaa gadaa, shan abbaa dubbii, jaha abbaa tikaa, torba abbaa biyyaa, saddeet abbaa sa'aa, sagal abbaa duulaati. Egaa maatiin ijoolleetis yeroo tapha akkanaa kana ijoollee taphachiiftan maaliif jedhame lakkoofsa qofaa miti. Maalirratti xiyyeeffatanii akka baasanis ijoollee gaggaafachaa itti simaa osoo deemtanii bareeda. Tole dhumarratti maaliin gaafadhe ijoollee? Hibboodhaa miti. Gaafataan hibboo gaafa jedhu deebisaan maal jedhee deebisa? Hibbaka, hibib, hib jedhaniitis deebisuun ni danda'ama. Kana dhageettanii jirtan. Tole hibboon jedheen hibbaka jedhan achi booddee maal jedheen? Jiraan du'aa dhalee, du'aan immoo fayyaa dhalee jedheetiin gaafadhe. Sinoo deebisa argattanii? Tole jiraan du'aa dhaleen lukkuudha. Du'aan fayyaa dhaleen immoo killee buuphaa yookaan hanqaaquudha. Argattanii? Baay'ee gaariidha. Tokko argitanii jirtanii miti biyyaan sii kenna jedhe. Isa lammaffaa isinitti meetiin xumura. Hibboon jedheen hibbaka yookaan hib naan jedhanii jiraan du'aa baataa, du'aan fayyaa baataa naaf beekaa jennaan qoratanii, soqatanii, yaadanii naa deebisan. Deebiin maal ture ijoollee? Jiraan du'aa baataa, fardatu kooraa baata. Du'aan fayyaa baataa noo kooratu nama baata. Kanaafuu deebii meeqa qaba? 3. Farda, kooraa fi nama ture. Gaafiinis kana, deebiinis kana. Egaa addaa kabaja ayyaana Idil Fitrii yookaan sooma hiikkaa kan bara 2016 sababeeffachuudhaan qophiin isin dhiyeessine kana fakkaata. Qophiileen hafan itti fufuu isin qophicha wajjin tura. Ani garuu gamanumaan nagaa isinitti dhaammadha. Isin jaalannaa ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti ijoollee. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.